so jiratu sirrori sani Diinagde diiga sobeesinyatu sabni kee jira kan si falmatu mirga gurraachota martiin hedduu falmu naatti caalcha daran siin madaalamu Kafuni hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kun sagantaa CMN irraa isinii dabru sagantaa CMN yeroo garagaraatti hayyoota adda addaa qabatee isinii dhiyaachuudhaan beekama isiniif afeeree isinii dhiyeessuudhaan beekama namoota gara miidiyaatti oliin bahin namoota ciccimaa barbaannee qabnee isinii dhiyeessuudhaan beekamna ammaas akkasumatti itti fufaa jirra ammaas hayyoota ammaan dura isinii dhiyeessaa turre keessaa yookaan barattoota ciccimoo isinii dhiyeessaa turre keessaa nama cimaa wayii tokko ammaas qabannee isinii dhiyaannee jirra waa'ee dhimma siyaasaa biyya teenyaa dhimma diinagdee yookaan ikoonoomii biyya teenyaatii fi waa'ee dhimma hariiroo biyya teenya biyyoota biraatii hojii qabu waa'ee dippiloomaasiitiin wal qabatee ammaas akkasumatti waa'ee roga rakkoolee diinagdeetiin wal qabatee gama interneetaatiin jiru rakkoo gama itiyoo teelekoomiin jiru rakkoo gama roga barnootatiin jiru fi rakkoo haala biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru kana hunda irraa haasa'uudhaaf qabannee isinii dhiyaannee jirra mee wal barnootaaf xiqqashoo waa'ee keetii xiqqashoo barsiisiiti Muraad gara gaafii teenyaa kan fuulleeffannu taana wal barnootaaf xiqqashoo irraa tuttuqiiti mana keetitti yookaan chaanala keetitti afeeroo garata qabda fayyaadee jechuun barbaada ani maqaan kiyya Murad Osman sagantaa kana fakkaatu mijeessitee afeeroo keetiif ulfaadhu maqaan kiyya Murad Osmani dhalata baha Oromiyaa aanaa Jaarsooti achumattiin barumsa jalqabaa fi lammaffaallee baradhee achi booda Harmaa Yuunivarsiitii irraa digrii jalqabaa fudhadhee achi booda Ethiopian Airlines yookaan sarara qilleensa Itoophiyaa haga waggaa 3 takka fudhadhee ture achi duubarra sarara qilleensa warra Qatarii yookaan Qatar Airways hojjetaa Qatar Airways fi miseensa Institute Management Institute Hayyee baay'ee galatoomii Muraad keenya erga hangana jenneen egaa wal barnootaa fi nama cimaa kana qabannee isinii dhiyaannee haala biyyattii teenyaatii fi mee haala hooggantoota siyaasaa irraa haa jalqabnu hooggantoonni siyaasaa mana hidhaatti deddeebi'uu irraa kan ka'e jechuun sochii yellow movementiin yookaan sochii keelloo uffata keelloo uffatanii sagalee isaanii dhageessisu yookaan warra hidhamee cubbuudhaan akka maleetti dararamaa jiru saniif sagalee ta'uudhaaf mul'ifachaa turaniitu ture mee kanaan wal qabatee kana akkamitti ibsitamee sochii kanarraa haa jalqabnu Mega hali biyya teenya dhugaa dubbachuudhaaf waan abdii qabuun fakkaatu rakkoon guyyumarraan guyyarra dabalamaa haa hammaachaa deemuun jira. Kana keessatti keessaawu uummanni Oromoo akka uummata hawaasa bal'aa biyya sanitti rakkoolee biraa turre ammallee rakkoo hamtuun namuma keenyaan walirra geessisaa akka jirutu mul'ata. Walumaa galatti paartiilee siyaasaa Oromoo yoo fudhatu taate itti galli isaanii yookaan gooliin isaanii faayinaal gooliin isaanii bilisummaa uummata Oromootii fi akkasumas walqixxummaa wal kabajaa fi jaalalaan uummata obboleeyyoon Itoophiyaa uummata biraa wajjin jiraachuudha. Gooliin isaanii sanii garuu ammoo adeemsa irratti garaagarummaan jiraachuu ni mala. Garaagarummaan jiraachuun suni waan abaarsa jechuudha miti. So process irratti akkamitti goolii sana deemuun yookaan akkamitti galma san geenya waan jiru irratti garaagarummaa jiru tanaaf jecha siyaasa gartee boodatti haatee siyaasa doofaatee gartee primitive politics hajaanin jechuudha. Siyaasa akkatan keessatti gartee keessa seennee siyaasa sanii liqimfamne namuma keenya garaagarummaa xiqqoo jirtu wal balleessuu, wal hidhuu, wal dararuu, wal kana keessa jirra jechuudha. Kuni akka hawaasa bal'aa kanatti Oromoon nama hawaasa hayyuu dila kana qabutti, nama bara dila kana qabutti, jaarsa biyyaa qabutti, abbootii gadaa qabutti, abbootii amantaa qabutti hawaasa kanaaf qaanyii guddoodha jechuudha. Kufaatii guddoo jaarraa 21ffaa keessatti bakka saayinsii fi teekinooloojiin yeroo saayinsii fi teekinooloojiin itti guddatee
addunyaan ganda tokko taate keessatti nuti ilmaan abbaa tokko ilmaan haadha takka irraa dhalanne wal nyaachuun formula nu hunda gartee haammatee biyya tana sagalee nama hunda dhageessisee deemuu danda'u ummachuu danda'uun hangam takka akka hawaasaatti walumaa gala keenya jechuudha. Tan tokkolleen irraa exception hin jiraanne qaanyiin akka nu buute nu mul'isa jechuudha. Kuni maali fakkeenya tokkoon kaasuu barbaada amma irratti gaafa dura jalqaba OMN biyya galu Oromoon gaafa san akka gammachuun akka turte bilisummaan jaansan it was real waan qabatamaa akka waan tangible ta'e bakka waan fete dubbachuu dandeessa waan osoo mirga namaatti hin buune jechuudha waan fete dubbachuu dandeessa waan fete hojii dandeessa waan seeraa keessa jiru waan seeraa ala ta'e jechuudha. So Oromoon walitti dhufanii guyyaa sanii OMN fi Jawaarii fi garee isaa yookaan tiima isaa jechuudha simatanii sagantaa bareedaa ta'e sagantaa nama gammachiisu sagantaa dhuguma biyya tana keessatti nuti lammiidhaa jennee ittiif laallee ittiif barre qophaa'ee ture. Sagantaa sanarratti nama hedduutu hirmaatee akka kabajamoo lammaa Magariisaa Pireezidaantii duraanii jechuudha. Akkasumas Nugusuu Xilaahun yeroo sanitti dhimma koominikeeshinii naannoo Amaaraa ture. So keessummoota jajjaboo fi gurguddootu hirmaatee ture sagantaa bareeda ture. Oromoon akkasitti walitti dhufanii alaabaa adda addaa qabatanii wanti huccuu aadaan faayamanii achitti gammadanii hoflanii taphatanii weellisanii walitti dhufanii eeguu gammachuu isaanii san ibsanii warra diinaatiif yaaddoo guyyuma sana irraa isaan seente jechuudha. Ani akka nama tokkootti wanti trendii deemu jiru kana closely niin hordofaa waa'ee dhimma biyya xiyyaa na yaachisa. So uummanni nuti beeknu jechuudha warreen kaampii kan keessa jiranii warra Itoophiyaa jechuun isaan qofa gartee akka ta'etti ilaalan san jechuudha. Nuti maal jedhanii barreessanii nuti lakka olaantummaa saba tokkoof qabsoofne jedhanii hanga barreessan akka gahan jechuudha. Kuni maali gammachuun teenya tokkummaan teenya humni teenya bakka takka akkasii walitti dhufuun isaaniif yaaddoo isaaniif cinqii isaaniif rakkoo. So isaan jarri kuni waan adda addaatti xiqqoo uumanii nu kana waliin dha'uuf yoomillee nuuf hin rafanii kuni waan hundaaf ifa ta'uu jiru ifa ta'ee jiru garuu maaliif firtee mee asumatti isiin qabaa dhiifama hojjasitti isiin qabaa gaafii tana mee tana wal qabate jechuudha piippiin biyya keessa piippiin Amaaraatii fi piippiin Oromoo kan bilisiginnaan Oromoo tana lamaan jidduutti jechuudha yeroo garaagaraa wal dhabdee yookaanis yaada wal dha'uunfaatu mul'ata. Tanaan wal qabatee mee tanuu maal gootu waluma keessatti nu ibsi mee walumaan nu deebisi. Waluma qabsiisee ibsa. So tokkummaan Oromoon humna takka ta'uun Oromoon walii galuun Oromoon bakka takkatti walitti dhufee gammaduun eenyuuf yaaddoo akka ta'e walitti himuun nama barbaachisu. It is very clear and obvious. So gaafa sanii alaabaa feetee qabattee dhufte. Okay, namni wal gaafatee jiru huccuu aadaa tafiita uffattee dhufte. Okay, namni wal gaafatee jiru garuu har'a uffata osoo yaaddeetillee osoo hin taane. Okay, ati deeggarsa warra har'a qabsoo Oromoo tana akka isaan itti fakkaatutti gaggeessuu jirra jedhanii itti amanan tana deeggartoonni isaanii okay huccuu halluu isaanii isaan itti amanan tana uffatanii bahuun rakkoo taatee fi rakkoo qofa osoo hin ta'in nama kana waan garaagarummaa guddaa uumte Oromoo tanaa bakka meeqatti adda baaste jechuudha. So wanni xixiqqaa waan akka halluu uffata halluu uffata keelloo uffattee diimaa uffattee daas okay waa'ee dimokiraasii ta'u jira biyya tana keessatti. Sani wanti dureen biyya tana Dr. Abiy Ahmed wanni inni wanti waadaatti gale paarlaamaa ija nama miliyoona 110 olii fi ija addunyaa guutuu duratti wanni waadaatti gale mirga dubbachuudha mirga namni waa yaada fi ibsachuudha sossohuudha ijaaramanii gartee yaada isaanii ibsachuudha waan jiru akka kabajamu wanti seenaa biyya tanaa once for all ni jijjiirraa waan jedhamu ture. So san gurguddoon hafteeti inuma amma gad deebinee halluu xixiqqaatti halluu uffata irratti rakkoo guddaa akkana hanga namarra ga'uu sadarkaa kanarra geenye jirra jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Tabiraa waa'ee dhimma bilisiginnaa naannoo warra Oromiyaa kanaa fi bilisiginnaa naannoo Amaaraa jidduutti garaagarummaan jiru kaja'u san is very obvious. San waan namni bal'aan arguu danda'u takka maaliif yoo jette
kana sababoota lama kaasee si ibsuun hin danda'a. Dura iddoo I think ji'a tokko dura yookaan ji'a tokko walakkaa dura muummee ministeera Abiy Ahmed rakkoon irra gahamee jaamee haasawamuu ture odeeffamuu ture innis miidiyaa irraa baduu isaatiin wal qabatee jechuudha. Sanitti aansee wanni dhufe maali? Immediately wanni ta'e maali? Egaa inni as bahee booda wantiin keessaa bilisignaa naannoo Oromiyaa dafanii isaaf deeggarsa walitti qabanii nama haga tokko haga danda'ame dirquudhaan hanga kaan ammoo dirqiidhaan tumaa walitti baasanii nama jechuudha. Namni yoo si deeggare jaalalaan beetuma si deeggaru malee dirqamaan waan si deeggaruuf wanni hin jirtu because it's dhugaa dubbachuudhaaf qaanyiidha. Waan akkasii wal fakkeessuun jarraa 20 akka fakkeessa jirra. Wal fakkeessuun wal kijibuun waan I don't know. Akkamitti inni nu akkamatti waan san akka fudhatu garte surreen isaa akka fudhatu naan galtu isa qofaa miti warri san organize godhu warri san qindeessu warri san sossoosu akkamitti akka fudhatan naan galu tokko sababni isaa kan maali implicationin isaa ammallee uummata Oromoo biraa deeggarsa akka qabu itti agarsiisuu jaratti fi isaan waan san sodaatanii wal dhibdee tanarraa akka booda deebi'an agarsiisudha. Talamada interviewii taa'ii danda'a. Walta info wajji godhe takka jira. Interview san irratti gaazexeessaan akkoo gaafatu dhaabni kuni dambii ittiin bulmaata mataasaa qaba. Wanti jira ethics and values and discipline jira. So rakkoo yoo uumamte taate isin hundi isin karaa kaampii lama qabatanii waan hawaasa gargar facaasu bittinneessu shakkii hawaasa jidduutti uumu babarreessuu social media irratti osoo hin ta'in walitti dhuftanii mari'attanii teessanii maaliif rakkoon hin jennaan inni aduute akka Oromiyaatti wanni yaannu kanuma wanni goonulleen kanuma garuu ammoo biyya teenya tana keessatti yoo xiqqoo namni walitti bu'ees waan guddoo godhanii fakkeessanii uumuu je so incidentii uumamte san xiqqeessuu yaaluu barbaadee taa'ee garuu akkasii miti waan fuuldura wanni tun waan suphamtulleen fakkaattu waan isin irra geessu gaa hundi keenya walumaan argateen jechuudha. Hayyee mee dhimma siyaasaa tanaan wal qabatee jechuudha biyyi teenya garam deemaa jirti waan jiruun gara gaafii ikoonomiitti si dabarsan maaliif ati waan ikoonomisti taate yookaanis waa'ee biyyaati irratti waan ispeeshaalisti taatee beekumsa waa'ee kanaa ni qabdaa jennee waan amannuuf akka gaariitti sagantaa tanaaf si filannee. Okkee mee gara gaafii xiyyaatti gisee dabruu gaafiin xiyyaa rakkoolee diinagdee biyya teenya irratti geesse fakkeenyaaf biyya alaatiin hojjaatu dippiloomaasiidhaan wal qabatee haa ta'u hariiroon biyyi teenya biyyoota biraatti hojii qabdu haa ta'u ikoonomiin biyya teenyaa maalirra jirti waan joomee gaafii tana wal qabsiisiin ibsi walirratti. Okay, gaafii halaan bareedduuti tuni. Wantiin dura akka biyya takkaatti biyyi takka siyaasa sirriitti tolfamee siyaasa structured ta'ee siyaasa sistema qabu lafa kaayyachuu bu'uura waa hundaati san siyaasaan. Achi booda karaa diinagdeetti dhuftu dhugaa dubbachuudhaaf biyyi teenya waggaa hunda bara haaraa dhufu hunda jiruun takka wada bajjirratti bajetni bara dhufuu ni raggaa jechuudha. Bajetni raggaa kuni cinaan ol takka parsantii 50 ol gargaarsa itti argannaa bajet sappoortii itti argannaa keessaa biyyoota dhiyaatirraa jaamee biyya karoora qabutti biyyi teenya which is really shame to be honest. So biyya kana keessa teenyeeti waan nuti siyaasaa asitti walitti bocolloon gulaalte hagam takka akka really uummanni keessaa warri duree hawaasaa jedhamu warri siyaasaa gaggeessan kuni keessaa warri biyya wanti biyyaan deeman kuni uummata gadi galuu wanti hawaasa kanaa ofin reality jirtu nu bannee fi uummata akkam selfishii akka ta'e asitti sii gala jechuudha. Fakkeenyaaf bajeta bara keessa jirru kana jechuudha. Qarshii biliyoona 476. Okay? Kana keessa isaan wanti isaan karoorfatan takka deeggarsa bajetaa warra European Union irraa dhufu jira, deeggarsa bajetaa warra Ameerikaa irraa dhufu jira. Kana keessa fakkeenyaaf warri Ameerikaa dhimma wantiidha dhimma hidha laga Abbaayaatii wal qabatee doolaara miliyoona 130 akka suspend godheedha yookaan akka guutumatti actually akka cancel godheedha jechuudha. Okay? Kuni biyya tanaaf biyya wanti nisi bajetni si by the way doolaara
biliyoona 470 jechuudha. Biyya biraatti yoo fudhatte bajeta seektara tokkooti malee biyya guutuu hin ta'u. Okay. So biyya kana keessatti maallaqa hangana dhabuun hedduu biyya tanarra dhiibbaa fidaa jechuudha. Alamada dhiyoo tana warri European Union lola Tigraay keessatti godhamu jiruu fi achi ta'anii rakkoo gartee mirga dhala namaa achirratti gahu jiruuni dolara euro miliyoona 90 almost gahu miliyoona 90 euro jechuudha. Isaanis akka suspend godhanii wantiin odeeffannoon jiru kan agarsiisu. Walumaa galatti biyyi tuni biyya namni miliyoona 212 wanti sensasii bara 2019 jiru jechuudha. Miliyoona 212. Biyyi tuni waggaa kurnan dhufu keessatti akkam akka taatu kudha shan dhufu keessatti 20 dhufu keessatti hoggoo armarraa yaaddu biyya ifiifuu miskiinummaan addunyaarraa karaa eegee jirtu jechuun booda taftee jirtu sanirratti production hin jiru amma wanni oomisha jedhamu jiruuf xiyyeeffannaan nama siyaasuma olii gadi bocoluu malee waa'ee nama guddina mataa isaatiif guddina diinagdee even business proposal barreeffati soso'uu nagartu jechuudha. Sochiin jiru karaa diinagdeetiin hannaa jira corruption sani hannaa jira. So hedduu nama yaachisa. Biyya takka ammas wanti karaa diinagdeetiin wanni biyya takka jijjiiru foreign direct investment waan janiini kun jechuun maal jechuudha abbootiin qabeenyaa biyya alaa haala qabatamaa biyya ta'e keessa jiru ilaalanii haala tasgabbii ilaalanii haala qilleensaa ilaalanii bu'uuraalee misoomaa ilaalanii dhufanii biyya tana keessatti investu godhan jechuudha. Investmentiin sanii takka forex kan jennu sharafa biyya alaati biyya saniif argamsiisa. Talamadaa guddoon carraa lammii saniif uumaa jechuudha. Carraa lammii saniif uumuun lammiin san galii argatanii faamilii fi tattaa'oo haaskaa fi ittiin guddisanii ittiin tajaajilanii ittiin barsiisanii jechuudha. Kana hunda gulaalte biyyi tuni dukkana akkam keessa deemaa akka jirtuu fi haalli biyya tana fuula dura hedduu yaaddoo guddaa nu qofa lammii qofa osoo hin ta'in warruma biraatiif addunyaa mana laaltu lammii wanti yaaddoo guddaa akka ta'e si qaanyii addunyaan hundi ijaa fi gurra dhagee hojjetanii so qaanyii tana akkatti if lagnu garuu akkatti qaanyii tana keessaa baamu hundi keenya waan dandeenyu godhuu fi gartee tarkaanfii barbaachisu namuu bakka jiruun sosoo akka qabu kun mul'ata kan maal jechuu fedha. Hayyee galatoomii ibsa bal'aanuuf kan itti Murad asirratti mee kanuma wal qabate ammas gama interneetaatiin rakkoolee jiru rakkooleen biyya teenya mudatte yookaan Itiyoo Telekoom biyya teenyaatu sababa interneeta cufuutiin haa ta'u rakkooleen gama kanaan jiru irraa mee hanga tokko nu ibsi. Akkuma beekamu seenaa biyya teenya keessatti irra guddaan wantiin telecommunicationii kuni siyaasaan hojjetama. Siyaasaaf itti gargaaramu. Wantiin mootiiviin yookaan kaayyoon guddoon telekoomii uummanni tajaajila akkatti argatu osoo hin ta'in akkaataa itti siyaasaa isaanii itti dizaayin godhanii itti to'achuuf isaan gargaaru mekaanizimii takka jechuudha. Tana booda tana muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed egaa karaa aangoo dhufe booda wanti privatization waan jiru takka fidee ture. San keessaa tokko Itiyoo Telekoomii saniin wal qabatee Itiyoo Telekoom laayisensii hayyama haaraa lama akka kennuu fi hajiruurraa ammas wanti sheerii parsantii 45 akka gurguru yaada qabaachuu addunyaadhaaf ibsee addunyaanis haaluma kanaan kaampaaniileen gurguddoon telekoom addunyaa jechuudha akka Vodacom, Vodafone, Airtel boodallee keessaa beebii sanii even Safaricom so kaampaaniileen kuni even MTN by the way so kaampaaniileen kuni bidii sanii fi wanti san bidii jechuun caalbaasii san irratti hirmaatanii wanti isaanii proposal isaanii April 5 jiru kanatti deadline hanga April 5 akka galfatanidha. So haalli jiru garuu rakkoon jiru ammallee mootummaan risoorsii barbaadamu ifumaaf akka isaaniif dhiyeessu yaada qaba. Kanallee ifa godhanii jiranii kun ammas keessaa warra baankiitiin hedduu waan criticize godhame waan hedduu isaaniif hin fudhatamini. Pirezidantiin wanti
country director Ethiopia, Eritrea, South Sudan, and Sudan country director World Banking nama Osman Dion Jamutoko isa faada warri closely adeemsa kana warri monitor godhu jiru warri Ethio Telecom illee consult godhu jiru support godhu jiru warra World Bank jechuudha warri kuni yaaddoo isaan qaban wanti adeemsa bidii ta'aa adeemsa caalbaasii kana keessatti yaaddoo isaan namichi kun ibsatee jira World Bank dha jechuudha World Bank bakka bu'ee innis maali Ethiopian resource jara kanaaf ifumaaf dhiyeessitii waan jiru warri Ethio Telecom yaada qaba ifi warri Ethiopian communication kun jechuudha kuni ta'uu akka hin dandeenye because jarri kun dhufanii fi maali Ethiopia is a big market ummata miliyoona 112 qabdi Ethiopian amma kuni isaaniif magaala guddoo so as keessa dhufanii yoo wanti customer maamila hedduu argatanii maamila hedduu markatan sanii profit isaanii illee nangasota guddaa jechuudha so garaagarummaan asii isaan jidduu jirtu garaagarummaan warra mootummaa fi garaagarummaan warra company tele kan jidduu jiru maali warri company tele wanti isaanii goolii isaanii guddaan takaawu mul'anni isaanii guddaan profit tirfii argachuu warri mootummaa immoo tirfiin tun dilasii miti doesn't matter for them isaan wanni guddoon akka isaan harkaa siyaasaa ittiin miriine siyaasaa tana ulee isaan titiifatanii ni jechuudha siyaasaa titiifatanii clash jidduu haa wal dhabiinsa walitti bu'iinsa conflict of interest jedhaniin actually walitti bu'iinsa fedhii jara kaampaanii fi kanaa kana walitti araarsuudhaaf gurbaan kuni namni Usman Jamu kuni isa director akkuma isin jette Eritrea Ethiopia and Sudan South Sudan country director World Bank jechuudha so namni kuni warra Itoophiyaatiin mootummaa Itoophiyaatiin haalli kun nu deemsisu nu fudhachiisu so hanga danda'ametti it should be a free market for these people warra new license warra qabu fi warra kaanillee akkasumatti akkuma kontraata isaaniitti wanti haalli mijaa'uu fi akka qabu yaaddoo isaa ibsa jechuudha. Okay, mee gabanuma ammas gara gaafii itti aanutti si dabarsaa ibsa bal'aan dhufaniiti kanarratti hedduu galatoomi. Mee gaafiin itti aantu waa'ee biyya teenyaa gisee yaadannu ammas rakkooleen gama barnootaatiin jirtu baay'eetu jira. Mee gama barnoota ol'aanoo keessatti rakkoolee garagaraatu mul'ata. Mee kanarraa isaan tokko nu ibsi. Maamme ani biyya sanittiin baradhee achi eebbifamee bahee so waan rakkoo achi jiru I'm sure hundi keenya ni hubanna ni beekna jalqaba barnoonni bu'uura guddina biyya takkaati wanti hundi namni gartee biyya takka keessatti duree biyyaatis ta'u hoogganaa biyyaatis ta'u kan seektarumaaf fedhe keessa hojjetee kan seenu bu'uurri isaa mana barumsaati so bakki wanti iddoon kuni takka environmentiin kuni bakka kunuunfamuu qabu osoo hin ta'in bakka xiyyeeffannaa guddaan itti kennamu qabudha. Biyya teenya keessatti yoo kalaatu taate xiyyeeffannaa barnootaaf kennamurra xiyyeeffannaa seektara warra difeensi takkaa warra tika mootummaatii fi warra militarii fi poolisa kana kennamuutu warra guddaa. Maaliif ni beekani beeziin uummata biraa akka hin jirre waan beekan jecha beeziin deeggarsii bu'uuraa uummata biraa waan hin jirre jecha dirqama waan isaaniif gartee relevant ta'e waan isaaniif dhiyaatu mala dhawatanii jechuudha. So rakkoon barnoota biyya sanii durarraa jalqabdee gaafuma barnoota sadarkaa tokkoffaarraa jechuudha. Haalli ijoolleen itti barattu it's really terrific dhugaa dubbachuudhaa fi hedduu nama gaddisiisa. Akka inni ittiin baradhe ni beekaani kan hin baradhe bara 1990moota keessa warra elementary gaafan baradhe jechuudha. So haala qabatamaa yeroo san turee fi ammoo ture oguu wal bira qabdu dachiifsa because addunyaan amma saayinsii teknooloojii jira electronics equipment jira even kompiitara fudhatte warra high school meeqaatu Oromiyaa keessa kompiitara gaa qaba jette waan nama qaanyeessu jechuudha. So barnoota akkanaa kana keessatti ijoolleen tuni by the way barnoota sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa osoo hin ta'in barnoota sadarkaa olaanaa keessattis warra dhuunfaa fi warra mootummaa keessattis hedduu waan itti qaanyeessu jira jechuudha. Nama yuunivarsiitii graduate godhee wanti xalayaa gartee yookaan CV kaampaanii tokko isa hire godhuudhaaf yookaan isa qacaruudhaaf barbaadu tokko convince godhuutti hin barreessuu hin dandeenye keessa jirra. Kana oomishuu jirra. Warri barumsa keessaa warri wanti dhaabbilee barnoota olaanaa dhuunfaa immoo
san wanta biraati. San fitti babbaruu illee taatu. It's a big shame there. Because akka nama gradii maallaqaan bitachuuti. Okay? Amma dhiyootan insidentiin dhageeta akka maali? Gurbaan obboleessaa fi obboleessii ifi qaanfatee dhaquu jechuudha mana barumsa sanii yookaan kolleejii sanii kolleejiidha wanti kolleejii san waan dalaganii beekame ifi qaanfatee dhaquu sodaate barsiisaa fa'aa dura obboleessii isaa bakka bu'eeti eejantii ta'ee dhaqee gireedii tana biteef jechuudha. So gireedii tana oguu gireedii siistemii kun oguu kanam gurbaan bira jira. So maal godhan BCD akkana godhanii beektaa dan abo maallaqa angana si khafane si tanafa bigo difaji bakati wal marmon fajira jechu so it's like bit have gurguti magala jechu so hala san kay jira eddu rakisada ha sirna barnota kana nama competent tahe even international level this national level nama competent tahe umun akadan damu gafi gudana mata because amma jolen hiriyota qiya warrin behu warra scholarship warra injifatani scholarship argatani baratan warra nudura arres akasumatti nubotalle nijrane garu halisan amma guniyatu it's gonna be very difficult addu ulfata tawde mali fi hal wantin base ninjiro bu urrinjiro bu urrinjirane wonni ati arra competency godu wanti arra itin capacity he build the gote atunya ratti takawa the national level competency ate injifattu eddu jiro jechu so wanti scholarship ko family even in labor market hojuma rattu jechu adunya hoji khesa gafa senani hagam taka jolen tuni takaffa competent taani wanti khesa dabile motuma sato dabile dumfa khesa dorgoma taani hangam taka senu dandani erga seenan bodo hojii irratti waan theoretically baratan sani akkamitti hojiitti gartee hiikuu waan danda'u jiru gaaffii guddaa nama ta'a jechuudha. So in general hedduu barnoonni keenya amma nagarru by the way amma nutti mul'atu wanti consequences xiqqoo yeroo fudhatti qaanyiin teenya gaafas mul'achuu ta'isi jechuudha. Tanumaan jechuu fedhaa asirratti. Ayyee baay'ee galatoomii Murad asirratti anis xiqqashoonni dabalachuu barbaadu maali baachii ta'e ni beektaa baachii ta'e gisee barattuu ijoollee kompiitaantii taate ijoollee aktiivii taate fa'aa ni beektaa iskoorii waan isaan galmeessan baachii si duubaati iskoorii waan jiru wal bira qabdeeti madaaltee fa'aa beektaa ammas taanni gisee akkasitti dhawaataan deemtu iskoorii san naman galmeessan yeroo dhabdu jiru yookaan baay'inaan namoota hanqa tokko qoftiin hanga san galmeessoo osoo hin ta'in namoonni baay'inaan jechuudha ciccimoo ta'ee baachii tam keessa jira waan jiru madaalu akkasitti madaaluun ni danda'ama fakkaata gama kiyyaan ammas sanirratti xiqqashoo idoo fi waan ati dubbatte sanirratti haajan nume gama dhumaa deemaa jirra mee dhumarratti waan ibsattu yookaanis dhaamsa qabdu gama numaa carraa kana fayyadamiti dhaammadhu ilmaan Oromoo hundaafuu. Galatoomii maame dhaamsa kiyya bakka lamattiin qootuu fedha. Tokkoffaa ummata Oromoo akkuma walii galaatittiif. Okay. Oggoyyuu by the way eegaan biyya kana dhufe like more exposure oguu namni ala bahee oguu jiraate ollaa keessaa hasinaa isaa garta jechuuf fakkeenya tokko si kaasuu barbaadeeti. BT India biyya nama biliyoona qabduudha. Okay, population isaanii jechuudha. So kana keessa ummata warra Kerala jedhamu tokko jira. Ummata Kerala jedhamu kuni warra karaa kibba India jiraatu sanii ummanni kuni afaan mataa isaanii qabani because India is a federal state. Biyya federalism bultu keessa biyya takka Indiyaani. So ummanni kuni afaan tokko qabu. Okay. Wantiin aadaan isaaniitti illee xiqqoo aadaa kaaniin aadaan fakkeenyaaf akkatti uffatanii akkitti weeddisanii kun xiqqoo warra Indiyaa warra kaanii wal daba. Garuu ummanni kun maali waan jabaa tokko qaban. Wanni jabaan isaanii sani maali deeyinii jira bakka caasaa jira sansalataa jira isaan kana walii hidhe. Fakkeenyaaf wanti isteeta biraa warra Indiyaa keessatti garaagarummaan keessaa amantiidhaa hedduu sensitiivi. Maaliif Indiyaan biyya irra caalaan uummata isaanii warra amantii Hinduu hordofu keessaa warri religious minority ta'an kun akka fakkeenyaaf Muslims and Christians warri akkana kuni warri amantii minor ta'an kuni rakkoo hedduutu irra ga'a. Fakkeenyaaf
biyya Indiyaa keessatti isteeta namni foon loonii fuudhee yoo deemetti ajjeefamuu jira. Maaliifi warra loon san akka wanti rabbi isaaniitti warra gabbaru waan jiran jecha ammas lakkoofsi isaanii hedduu baay'ee waan ta'aniif uummata kana bakkatti ajjeesanii jira jechuudha. Garuu warra kibbaa warra karillaa jedhamu kana uummanni kuni afaan tokko qaba. Aadaan isaaniis akkuma isin jedha aadaa tokko. Amantiin isaanii garuu garaagara akkuma warra Hindii kan Christians, Muslims, Hindus akkasumatti garuu uummata kana isaanii wal dhabuun agartu. Hogguu deeman hojii deeman bakka hojiitti yoo taate warri wal harkisee hojii fuudhee bakka hojii gaarii wal kaa'u isaani. Magaalaa keessatti in labor market wanti kaampaanii fedha keessatti warri wal fidee wal harkisu isaani. Biyyoota adda addaatti carraa guu harkatan nama isaanii harkisu isaani. Kanarraa wanti waan guddaa baradheetiin deebi'ee waa'ee keenyaa yaadee jechuudha. Oromoon tuni amantiin teenya garaagara taatus. Wanti loqotni keenyallee xiqqoo wal dhabus. Wanti bakki nuti jiraannu structurally Oromiyaa keessallee ta'ee baadiyyaa jiddugalallee yoo ta'u ta'e nuti ilmaan abbaa tokko haadha tokkooti. Yoomuma akkana jira kana taanaa jeetiin hoggayyuu sammuun tiyya nagaafata. Uummanni kun baay'ee wayi uummanni warra karalaa jedhamu kuni parsantiin 90 ol afaan Hindiin dubbatan. Hin beekan afaan Hindii. Afaan mataa gaarii qaban. Garuu afaan Hindii beekuu dhabuu isaaniitti they don't feel ashamed. Waan akka ittiin dhagahamu. It's like normal. Warra Hindii jara kan wajjin afaan Ingiliffaa taasisan afaan Ingiliffaa walii galan. Malee warra afaan Hindiin beekan jechuudha warra kun. Garuu afaan isaaniitiin itti boonanii aadaa bareedaa qabanii wal jabeessanii. That's what I loved it most. Iddoo wal jabeessanii wal gargaaranii wal tarkaanfachiisanii wal cinaa dhaabbatanii. Bakka feetee deemu jarri kuni every week guyyaa boqonnaa isaanii guyyaa tokko qabatanii ganda jiran sanitti wanta qaban organizationii qaban wanta walitti dhufanii wal mari'atan akkamitti nama isaanii akka gargaaran back home warra biyya jiru akkamitti akka gargaaran. So Oromoon tanarraa waan guddaa barachuu qabdi. Nuti akka Oromootti yoo jabaannu taate biyyi Itoophiyaa sanillee jabaannu. Oromoon wanti namaan barbaanne akka namaan barbaanne achi dabree wanti waan namaatti ija dhiibee takkaa dirqamaan yookaan waaqa malee fudhachuu hin feene. Nuti akka Oromootti amantiidhaan osoo waliin qoodin kutaa osoo waliin qoodin. By the way, jaarraa 21ffaa keessatti amantiif kutaa waliin qooduun duubatti hafummaadha. Doofummaadha. Hin baranne namni sana. Haareetti deebii alif jee barachuu qaba. Takka ABCD jee barachuu qaba namni sana. Is illiterate. Literacy'n takkaa barachuun kutaa lakkaa'uu miti. Kitaaba garagalchuu miti. Jaldii qara'uu miti. Barnoonni si jijjiiruu qaba. Barnoonni nama maameen anaaf obboleessa kiyya jee amanuu hin danda'u qaba. Fudhachuun qaba keessa kiyya. Bakka ati gargaarsa feetitti anaa si jira rakkatiin jeessa cinaa dhaabbachuu danda'uu qaba. So Oromoon jabaannee wal jabeessinee haalli biyya keenya jiru hedduu addeessaa. Yoo garuu nuti tokko ta'ani maali? Xilluma dhagaa dhootu ta'an abbaan fadhee jechuudha. It doesn't matter whoever. Abbaa fadhee ta'an killee dhagaa dhootu ta'an. So nuti ilaalcha siyaasaa xixiqqaa kanaan kalloo uffatte diimaa uffatte gurraacha uffatte this nonsense to be honest. Namni waan fedhe haa deeggaru. Ani bar arra karaa ganda keenyaa guni yaadu karaa godina keenyaa guni yaadu karaa naannoo keenyaa guni yaadu hiriyootaan qabaacharra. Ijoolleen tun waan ta'aa jiran inni gubatu garuu gumaa godhuu hin danda'an. They are very insignificant lakkoofsi isaanii xiqqaa. Warri so in other way waan ta'aa jiru beekuu dhabanii yookaan hubachuu dadhabaniiti miti. Warra wanta jiraarras goobana daachee jiraarraaf. Warra kalee warra jara Tigraay wayyaanii wajjin ummata keenya quncise arrallee dubbiin san akkatti hin kaaneef jara kana akka danda'anitti jabeessanii yoo maaliif yoo bititun boro karaa haqaa deemte dubbii san hin dhukkaati yoo dubbiin san kaate jiruun teenya jiru waan jirurraa jechuudha. They are very few garuu isaanii warri rakkoo uumuu jiru mana keenya. Ijoolleen hojii baranne I know them hiriyoota kiyya still wajjin haasawee. Waan achi jiran information naaf himan. Rakkoo haa uumuu jiru abaluu jedhanii si himan. Garuu yoo kan gartee dubbatan taate yeroon amma sirrii dhaabiinti isaaniif. So nuti Oromoon abdii kutachuu hin qabnu waan yeroo adeemtu kanaaf abdii kutachuu hin qabnu jabaannee jabaa keenya jabeessinee dhabaa keenya gargaarree dhukkubsataa keenya gaafannee jabaachuu qabnaan jaalamada dhaamsa keenya dhaamsa paartiilee siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an. Maal jedhan shaggooyyeen taphadhaaf harmaan si dhoofadhaa walitti hin dhuftu jedhan.
namni yoo nin dalaga jettee baade that's your job. You need to do it at your best. Bakka standardii silaa kaame san olitti hojjechuu danda'uu qabda. They keep complaining, mame. Akkana nu godhe mootummaan akkas nu godhe. Uummanni kun bara hojiin isaanii siyaasa. Siyaasaa eegga dalaguun keenya waliin akka gaariitti hojjedhu siyaasa. Okay? Oromoon paartiin keessaa siyaasaa Oromoo dalaganii walitti dhufanii warri mormitu jechuudha. Mootummaa yoo rakkoo tokko tokkotti irraan ga'e gaaddisa tokko jalatti mataa waliin qabatan yoo walitti dhufan humna harkatanii humna horatanii humni isaanii sanii irraa dandamatan jechuudha. Rakkoo dhuftu hunda. Gurmaa'uu fi walitti dhufuu heera mootummaa kanneef dhiibbaan ni jirti, of course dhiibbaan ni jirti, fuuldura illee ni jiraatti. They will not be like wanti karaa asfaaltiidhaa miti. Karaan qoree qabaa, bu'aa bahii qabaa, qeyyara qabaa, gaara qabaa, hallayya qaba. San beekanii itti seenan na fakkaata. So yoo beektee itti seente waa hundaa fudhadhuu fi hojjedhu. Addunyaan amma TV isaanii dhaquus hin barbaachisu. Namu we have on our fingertips wanti video wanti keenya TV keenya. Gabbaanii live Facebook yookaan haasa'uun taate yookaan waan biraa daddaban taate yookaan warra dippiloomaatota magaalaa sanii magaalaa Finfinnee magaalaa dippiloomaatonni addunyaa hedduu keessa jiraatanii warra dippiloomaatota kana dhaqanii yoo konvinsi godhan rakkoo isaanii yoo itti himatan rakkoo faanii tokko ni dhufa jeetii yaada. Tactically walii isaaniitiin okay waan strategic plan akka qabaataniif himti amma. Bakka tactical waan ta'e takka waan ammaa fi rakkoo tana jala bahuu isaan dandeessisu. Akka Oromootti gurmaanii warra paartii mormituu biraatillee akkaataa itti gartee isaan haala mijeessanii fi qabanii humna horatan ta'uu danda'uu qabu. Malee biiroo keessa ta'anii yookaan biiroon nu cufamtee ta'anii haala ta'anii barandaa ta'anii complain godhuun furmaatan taatu. Kanan jechuuf maamni kiyya dhaamsi kiyya lamaan kana galatoome. Baay'ee galatoomii dhaamsa bareedaa bu'aa qabu firii qabu nu dabarsite. Gamanuma sagantaan teenya guyyaa irraa asuma irratti goolabnaa sagantaatti aanuun yeroo biraa qabannee amma walitti deebinutti nageetti isin jenna daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagantaa keenya irraa asuma irratti goolabnaa nagayaan nu tura. Jirata dhugaa lallabaa osoo jiraatu sirroorriisanii diin harka dhiigaa sobeessi nyaatu sabni kee jiraa kan siif falmatu mirga gurraachotaaf martiin hedduu falmuu na achi caalcha daran siin magaalamu.